abraariif argeesiin hiriyaa dhabuun kooti baay'ee natti dhagahame. Sababa isaatiiyyuu si dhabuu kooti baay'een gaaddee baay'een ofitti aaree hojjechuu kana hundayyuu waliin. Inni gizee duraa jaarsummaa gatiisi fudhatee dhufeefi malee ansi'iin akkasitti si qayyara jedhee yaade hin beekusi iyyaannesi. Ani silumaayyuu jireenya mataa kootiin qaba. Simbareetu mana isaa dhaggeeffataan ture. Ati sin gowwoomni sababa abraarotiif jecha jechuudha. Nama itti wal lolaaruun qaba. Ati jireenya biraa nama biraatii wajjin jalqabdee sitti akkam. Dhugaadhamoo maa inni viidiyoon inni gaddarratti argeen ture. Maaligaa jechuun ergiin waan akka kanaa isayyuu si wajjiniin ergiin waan akka kanaa natti godhe jedheetani malee egaa abraarii akkati ilaaltu kanaa miti. Jechuun sababa kootiif yoo ta'e nama gidduu keessanii bahan. Sababa kee miti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuni kabajamtootaaf hordoftoota chaanaalii keenya akkam isin fayyaadhaa nagaadhaa jirtuun isiniin jedha hojiin akkamii jireenya akkamii jiruuf jireenyi faafiyaan ibaadaan jettudha warri biyya alaa immoo batalay isiniin jedha akkam isin nu an fayyaadhaa nagaadhaa galata rabbiin isiniin jedha. Egaa hadha kan inni asitti argameef garuu lama jammara viidiyoo keenya like nu godha nu bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Egaa hordoftoota keenya abraaruun nattaareera abraar baay'ee isaa nattaare viidiyoo dheengaddaa irratti argitaniittu anis amma jiruu mataa kootiin jiraadha bakka amma yoomittan akka kanatti jiraadha jedheetaniin murteesseera. Kanaafuyyuu gaadha viidiyoo isinii gochuu wanti barbaade farliisaan yeroo baay'ee naa dawwalaa turte tekstiidhaan na kadhataa turte. Anis egaa abraar farliisaadhaan aasaa jira jedheetanii farliisaanis immoo abraar nu lachanitti akka kana godhaaraa jettee uuma ta'e galeefiif natti fakkaata mataasii keessa naa dawwalaa arti egaa yeroo baay'ee naa dawwaltee kaaseetti naasa'eera tekstiis naa barreessiteetti. Walii galleerra gaa jechuun walii galleerra gizeen isiniin jedhu immoo isin bakka akka dogoggorarra jirtu of bartee anaan dhiifama na gaafatteetti silkiidhaan hadhammoo maaliif dhiifama qaamaan si argee dhiifama sin gaafadhu naan jetteennaan viidiyoo kana isinii godhaara. Kanaafuyyuu gaa hordoftoota keenya mee isin immoo maal jettu maal wayyaa kanaafuyyuu akkasiin isiniin jedha. Namni baay'een namni hedduun keessan jechuudha anaaf gaddaa turtanii baay'ee naa gadditanii baay'ee naa dubbataa turtanii galatoomaan isiniin jedha. Kanaafuyyuu akkasii kuma beekamu abraaroodha wajjin bu'aa baay'ee isaa wajjiniin buunee wajjiniin baanee bakka innis anis bakka waan eddeen nutti wal yaannuuf eddeenu jirru amma walirraa fagoodhan isiniin jedha. Kanaafuyyuu hordoftoota keenya wantin amma nasabaa jiru innis jireenya isaa jiruu mataa isaa ajiraatu anis jiruu mataa kootiin jiraadha jedheetaniin asabaa jira. Kanaafuyyuu gaa ana ergasii abraaroon waa baay'ee ture amma immoo gaa qaqayyaramuu kana farliisaanis gaa bakka abraaroodhuma wajjiniin awwaan akka kanaa siin barbaadu hiriyaa ta'uu siin barbaadu maalis ta'uu siin barbaadu amma naa galeera waan arge jedhaa jirti. Innis maqaana balleesseera jettee waadanuu wajjiniin dudubbanneerra ammas immoo hadhuftu isii afaan siirraa dhageessu amma farliisaan dhuftutti na waliin tura. Egaa hordoftoota keenya amma farliisaan dhuftutti yooboota kana yaadattu ta'e viidiyoo asitti isinii hojjedheen ture barandaatti lafiitii manaatti jechuudha. Amma farliisaan dhuftutti minxaafii waan argina feenii gaafanii minxaafiis bitee kuna ta'u egaa hordoftoota keenya kana hafee kun ittiin qorrinii banii hottaana gargaaraa na wajjiniin afaan isiniin jedha. Hordoftoota keenya qe'een keenya kana fakkaata masiin dhuftutti gaanu hordofa.
Inna nagahit. Nagaadha wallahi. Marus na itaadhi sodaatan ture mooda. Soraatini. Nani sumiti. Maanje kaga halli kan kee kunis namaan galu. Lakkii hadha siiluudha dhiisuu waamne. Sagati sasardamtu inna. Waliin enne walii sadawaa wallee. Waliin enne waliin sadawaa wallee qaba. Xiqqoonatti jinjirte ni soraattu maddii kanaati. Ati nagahit. Nagaadha wallahi. Fayyuma. Fayyaadha. Hojiin maal fakkaata? Hojiin alhamdulillah bareedduudha. Waan jedhu akkamati. Jirta? Kophaa kee manartamu? Fayyaadha akkamata nagaadha alhamdulillah. Annaa miseejii si argeen ture si bilbilaan ture. Miseejiin koo agarsiiftamti? Argeera. Annaa bakka anis sanumarraan kan kahee muniitaan jiru namararreen jettu. Jechuun akka kana Abiraaroodhaa miidiyaarras bahanii akka kana waa hundayyuu jechuun jalqaba irratti Abiraaroon bergit gwaddeenyaadha anaafis gwaddeenyaadha gin akka inni natti murratti yeroo baay'ee bakka akkaat hin barbaanne irraan keenya immoo yeroo jalqabaaf akkasin turre bakka chaalenjiin keessa jireenya keessa kan uumamaa dhufeedha kan irra caalaa Abiraaroo jechuun akkas walitti siqnee Animmoo Abiraariif argeesiin hiriyaa dhabuun kooti baay'ee natti dhagahame bakka waan inni hin jirre akkan godhe naaf galee innaas Abiraaroonis maqaalee barreessaara bakka animmoo wanti kun immoo nagahee hin barbaanne ani sababa isaatiiyyuu si dhabu kooti baay'ee gaaddee baay'een ofittaaree hojjechuu kana hundaayyuu walitti hojjetaa turre duraan. Waannaani laafa daleessa waannaan si badii rakka jirtu karaa dogoggora rakka jirtu si galuu isaati si galee. Naa galeera bakka inni gizee duraa jaarsummaa gatii si fudhatee dhufeefi malee ansi in akkasitti si qayyara jedhee yaade in beekusi iyyaannesi bakka. Jechuun anis wanticha kana hiyyaanne wanti kun bakka ani yuutti iyyaan la siiduu sitti iyyaanne wama tokko yuun asamni garuu immoo bakka gizee sin akka kanattiin wal ilaaltan ilaalcha keessan irraa wama ta'e bakka wama ta'e wayin natti mul'ate gizee sin immoo cirraasha tasayyuu wal afaa wal keessan immoo bakka. Kun jireenya keessa wanta uumameedhaan iyyuu sababa kanaati bakka inni misraa dhiiseera misraan akkas jedheetu beektaa kan inni natti kun immoo na baddaan aarsee ture. Ila maal seete beektaa inni immoo bakka gizee ana walloole iyyuu jechuudha falliisaadha bakka falliisaa natti jedhu. Maafi sitti na baaste naan jedha asabida. Inni ko sababa sittaareef karaa kootti naanneessaara jechuudha. Karaa dogo inni gaarii ta'e karaa dogoggorarra jiraachuu kan kee baruudha. Dammoo amma hadhaayyuu jechuudha amma yeroo kanaayyuu tu waa inni godhaaru waa inni sittis anattis eenyu taaru argitee inni itti calliste kuniyyuu baay'ee sana dhibaa ture. Ani ko akkanitti dubbadhu dhabeeti malee ko callisuu qofaaf miti beektaa. Si galee maani beektaa rakkoon jiru laanu baay'ee gowwaadha laanu warri shamarranii baay'ee gowwamna beektaa kun si galuunuyyuu waan tokko la si galee. Sirriidha inni amma. Kanaafuyyuu Anamma kanarratti akkaati dhiifamanaaf gootuun barbaada an sababa isaatiif jedhee an si dhabuuf hin barbaadu an isa gwaddanyinnatii isaayyuu bacirrashan boodan barbaaduudhaan jiraan. Annisa miidiyaarraa wanta hundayyuu akkan itti dubbadhu dhabeetan malee bakka wanta kana hunda isaayyuu jechuudha. An kanin zimmadii dhaggeeffataa ture isaan silumaayyuu jireenya mataa kootiin qaba zimmadeetu mana isaa dhaggeeffataan ture haatis hin gowwoomni ani silumaayyuu sababa Abiraarotiif jecha jechuudha. Naman itti wallolaaruun qaba kun immoo anarrattis miidhaa fidaara sirrattis immoo ati akkan isaa wajjiniin jireenya biraa namni keessa jiru sitti fakkaataara sirriidhaan zimmadee dhaggeeffachuudhaan haala isaa kana hubachuudhaan kan akka kana isa duukaa ta'an ture kun immoo sirrii miti anaaf reefuu naa galaara wanti hundinuyyuu si aarsuuf yookiin si miidhuuf miti kan hin eenyu ta'e garuu immoo ati darajaa guddaa dhageessee dheengaddas na hiitee turte. Kawun qabu ture. Yoo dheengaddaa irratti immoo akkam akkamii atis jireenya biraa nama biraatii wajjin jalqabdee turte immoo akkam akkam gaadamoo maa inni viidiyoon dheengaddaa irratti argeen ture. Maali gaa jechuun ergiin waan akka kana isayyuu si wajjiniin ergiin waan akka kana natti godhe jedheetani malee jira miti gaa. Abiraaroon durumaanuyyuu akkos jaallata jechuun bakka akka ati naafteetuma naafaa keessa seentee waan argeenyu ta'uu barbaadeeti malee waa'ee kan kee koo yeroo baay'ee naan dubbata koo dhufee sinatti maa akkas jaallatu jechuudha. Gana akkasii naafisuu namni inni waa'ee kan kee waadanuu dhufee natti maa akkaati isaan hin bulle akkaati bakka nama biraatii wajjin faanaa sobtu shakkeeti kan inni natti malee baay'ee si jaallata duraan baaddaa natti dubbataa ture gaadhaa waa'ee kan kee jechuudha. Ture gaa bakka ani dogongora kana hundayyuu naa galee dhiifama si gaafachuu waan tokko haarii kana sabartee dhiifama naa gochuu keetiif galatoomii haarii kana hundayyuu sabartee
gatiin argooteef guddaa galatoomaa. Egaa namni badii isaa baree dhiifama nama gaafannaa namni dhiifama gochuuniif dirqama. Ati badii kan kee bartee dhiifama na gaafachuun iyyuu waan tokko namni dhiifama nama gaafate tokko immoo dhiifama gochuuniif uuma jiru. Kanaafuyyuu egaa rakkoon qabu dhiifama sii godheera. Yoo immoo Abraaroon ishinuu jedhee dhufe wajjiniin waamneeni mataanii atis dawwalii fi ani dawwalee fi waamneeni yoo inni isheenuu dhufe bakka nu hundinuyyuu jireenya mataa keenyaa jiraannaa jennee itti himnaa yoo inni isheenuu dhufe jechuudha. Rakkoon qaba bakka wanta hundayyuu ilaallee. Amma ati Abraariin maaf adda dhaabuu barbaadde? Maaf dhiisuu ni barbaadda? Abraarii akka ilaaltu kanaa miti. Asiif achi fiigee na hinaafisuudha jedhee waan baay'ee hojjeta. Nama ta'u miti laasii galee kanaafidha. Jechuun sababa kootiif yoo ta'e nama gidduu keessanii bahan. Sababa kee miti. Lakki bakka nama ta'u miti inni. Innaa jechuun arga isan barbaanne jireenya jalqabdee jirtu kana itti himuu qabda turte ko. Dhiisati waan ati hin beekne danuusaa jira. Kanaafani dhiisi.